في إلوين أكمل أنت بعرف تقوما يا هوي في إلوين. Okay. Aye. Yahweh ni jedhu afaan Oromoo keessatti kan ittiin hiikameeru ammatti daggaa waaqayyo seedha. Waaqayyo isa kamii? Elohiino. Elohiimin immoo waaqa gaafa jedhamu supernatural being ta'e qaama olaanaa ta'e jechuudha. Superiim isa jennu jechuudha. Fakkeenyaaf amma macaafni qulqulluu maal jedha? Waaqolii gidduudhaa ka amma fakkeenyaaf faarfannaa fa'aa dhageessanii beektu? Waaqolii gidduudhaa eenyu kan si fakkaatu jedha miti? Macaafni qulqulluu waaqolii gidduudhaa gaafa jedhu amma macaafni qulqulluu keessa waaqa keessa humnoonni akkasii jiru yeroo jedhu amaalikti isa jedhu jechuudha. Konseptii sana keessaa fakkeenyaaf waaqoliin ormaa waaqa qabnaa jedhu. Superiim biingi kan ta'e wayii qabna jedhu. Isaan keessaa garuu inni waaqa ta'e inni Elohiimiin ta'e eenyudha? Yaahweedha. Kana jechuun maal jechuudha? The true God yookiin immoo the true Elohim kan ta'e Yaahweedha jechuudha. Yaahween immoo waaqayyoodha inni irraan. Waaqayyo keenyi waaqadha. Gaafa jennu Yaahween Elohimidha jechaarraa jechuudha. Adda dhimma keenya irratti ilaa isitti agarsiisa. Elohimii fi intiniin adda jalqabatti kitaabni sirka jiru kun hiika isa kamiidha? Anaaf illee tu gaaffii naan taane dhugaa gaaffii si gaafa. Jammar dogoggora meeqa baasuu dandeenya kitaaba sirka jiru kitaaba qulqulluu kan jedhu. Kitaaba qulqulluu kan jedhu hin jiru dhugaa godhi ifa manaa godhi nam mormasa kanaan. Anamma kitaaba qulqulluu kan jedhu. Naguddisni anaan takka wali. Mandaladheetti macaafa qulqulluu malee kitaaba qulqulluu argeen beeku. Macaafa qulqulluu malee. Loqoda wallaggaa kan jettu immoo ifa manaa godhi wallagga keessatti dhalannee guddanne macaafa kiristaanitti amanu tokkumadha. Tarii gara Booranaa kana loqonni garaa ta'uu danda'a. Inni immoo macaafa qulqulluu jedhameema macaafa qulqulluu ta'eeti akkaataan dubbii keenya garaagaradha. Malee kitaaba qulqulluu argeen beekon. Tarii kan fakkaate koppii ta'ee haaraa hundaa'e haaraa barreeffame ta'uu danda'a. Ani kan hin beeku macaafa qulqulluu malee kitaaba qulqulluu hin beeku. Sorry. Dubbisaa kana maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa isiniin dubbisa. Ani kunoo jedha hawwiin baasteetti anillee isiniin dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko akkas jedha. Sorry faarfannaa keessan jira. Asii baafadheen dubbisa seeraan na eegi hawwii kokoo seera. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha. Lammaffaa irratti lafti bifa hin qabu jedha. Onaas ture callabboo gadi fagoo irra dukkanaatu ture. Hafuurri waaqayyoos bishaan irra ni socho'a ture. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe. Ifnis ni ta'e. Waaqayyo ificha gaarii akka ta'e ni arge. Ifichas dukkanichatti gargar ni baase. Waaqayyo ificha guyyaa kennaa dhiifama faana amma asii gadeema dubbisuu keenya irraa akka isaa godhu wal bira qabaa deema. Fakkeenyaaf Hibiruu isaa irratti waaqayyo jedhee inni jalqabu sun Hibiruu isaa irraati maalidha kan jedhu? Yeroo jettu Hibiruu kitaabni jalqaba ittiin barraa'ee Hibiruudha miti afaan ittiin barraa'e. Anaaf hawwiidhaan wal bira godha. Jechuun an akka hubattaniifidha obboloota koo ilaa ani baay'ee isiniin kabaja isiniin jaaladha. Yaadni keessan sirriidha. Hin jedhu dhugaa. Akka wallaggaatti loqoda wallaggaatti jette wallagga keessaa eessadha loqonni akkas jedhee barreeffame dhiifama. Ni fayyadama mannoo I don't know akkamitti akka hubannu. Wallagga keessaa eessadha fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu kana eessaa fiddaa dhokoo otoo waliin mormiin duraan manuti. Kitaaba qulqulluu. Maxxansa yeroo dhiyoo gadhiifame ni kennaa koo yeroo dhiyoo gadhiifame garuu sirrii miti. Gaafadde hawwii kokoe. Eessaa dhufe dhugaa? Eessaa akka dhufe? Kitaabni qulqulluu jedhu kana eessaa argatteeti macaafa duraan ture moo dura yeroo amantee ture moo haaraa sii dhufe? Hiika haaraadha. Hiiktisaa hiika haaraadha. Loqoda dhiyaatiin hiika haaraadha. Warra araadotaadha jechuudha. No way. Jechoota akkasii osoo fayyadamuu baanne bareedaadha. No jechuun macaafa qulqulluu hiika haaraa jechuun sanarra fooyya'ee dhufee jechuudha miti dhaloota haaraa yookiin immoo. Akkas jechuun miti fakkeenyaaf kitaabni ati amma fayyadamtu yeroo 3 yeroo 2 akkasii waanedha isaa waan akkasii. Kennu jechuun an amma fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu kan jedhuun argine kan nuti dhugaa ko macaafa qulqulluu kan jedhu malee. Kennaa sookee inni rakkoon qabaatu. Kennaa fakkeenyaaf amma kitaabni kuni kitaabni inni sitti agarsiisu kuni kitaaba kanarra kitaaba hiikaansa hiikaadha dhimma keenya irratti. Macaafa qulqulluu haasa'an jiru hiikaa haasa'aa jira.
Okay, hiikaasaa jira taanaan immoo fakkeenyaaf kitaaba hawwiin fayyadamturra kitaabni kun waan ittiin fooyya'uu qaba jedheen amma sitti agarsiisuu nan danda'an. Amma garuu wantoonni akkasii gochuun bareedaa natti hin fakkaatu. Hiikkaadha kun. Macaafni Hiikkaan immoo qulqulluu kun kitaabni qulqulluu kun maaliin akkamittiin ba'eetu oolee amantoonni itti fayyadamuu eegalanii sichammara akkamittiin mirkanaa'ee ba'e? Ammuma koo ilaalama kennaadhaan waa gaafadheen ture kennu amma nuti wal hubachiisuu fidha miti. Mormii irratti ka'eera barra macaafichi gabaarra. Macaafichi hedhiitii kitaaba tokko hedhiitii jechuudha. Irraa dubbatamaa ture yeroo Macaaficha baay'ee. hin bitiina, kiristaanonni hin bitiina. Macaafni akkas jedhee Walumaa galatti jedhameera. dhugaa Hawwi jechi akkam keessa tolu riidha karaa beektaa? gara biraa qoomee dhugaa al takka jechi keessa riidha karaa gara biraa inni asitti waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa uumeedhu oromoon waaqa hin jedha samiin jedha achitti immoo samii jedha si biratti Okay. waaqni samii fi lafa uumeedha si biraa sun Yeah. loqoda kana ni fayyadamna Yeah. garuu sirrii macaafni qulqulluun kan inni jedhu asitti fideetu kana nuun jedha waaqa dhaqi lakkoofsa 8 banime si bira maal jedha Waaqni jedha. Hanko hundi isaa bakka itti waaqayyoo jedhu kana hunda isaa waaqni jedha. ati kitaaba isa dheengaddaa antini jedhan hiikaan isaa yoon baay'ee gadhiyoodha beeka sana garuu kitaaba. Sitti agarsiisu Ilaa, maal amma Moggaasii kana nuuf haa baasu mee dhugaan iddoo moggaasi jedhu kana maal jedhee moggaase? Mee moggaasa kana nu baase waaqayyo bantii sana waaqa jedhee moggaase waaqa jedhee moggaaseedha. Samii Sanuu ban- moggaasee ammas. Bani mees lalla. Ash. Garuu amma inni baasutti gidduutti kan hin dubbachuu barbaade waldaan kiristaanaa beeksisa baasaa turanii dubbachaa turanii kitaaba dhiyyoo bahee dhaloonni akka hin shawwadamne dhaloonni akka karaarraan kaanne jedhanii dubbatamaa ture. Gidduutti yaada koo dabarfadhee irratti Dhugaadha. No. Dhimma keenya irratti ilaan amma hiiktinni kun sirriidha. Lama barsiisaan faa jalaa dubbataa jiru. Bakka barsiisaan dilbii faa sirriidha. Anamma akkaataatti jedhamee hubachuu qabdu malee lamaan isaa sirriidha. Sini galee anamma lamaan isaa sirrii hin techaan jiru. Garuu waaqa sini jedhama. Waaqa immoo akkamiin jedhama isa jedhu immoo Hibiruurraa wal bira qabeen sin agarsiisuuf ture. Kuni lakkoofsa meeqa sii dubbisu meeqa feeti? Hawwi. Lakkoofsa 8. Lakkoofsi 8 akkanadha maqaa Yesuusiin. Waaqnis bantii sana samii jedhee moggaase. Galgallis ta'e ganamnis ta'e guyyaa lammaffaa'edha. Amma kana appilikeeshinii ani fayyadamus kun akkanadha. Waaqayyo bantii sana kun si jammar dheengadda yeroo dhiyoodha appilikeeshinii kana cheenji kan godhan warra wangeelaa jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo dhiyoodha. Amma asirra maal jedha waaqayyo bantii sana maal jedhe waaqeedhee moggaase. Sirriidha iyyee. Waaqeedhee moggaaseedha. Kitaaba sirka jiru kana achuma kaayitii hiikkaasa duraa fayyadame. Okay. Ishi akka isaa goonamu. Walumaa gala karaa gara biraa waaqa Gaaffii jechuu tokko si gaafachuu fedha takka gaaffii wayii si gaafadhu dhiifama fa'a. Fakkeenyaaf seeromaan boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti hiikti waaqa jedhuudhaa fi hiikame suni afaan Ibruu isaatiin maalidha? ani ibroota miti ani oromooti. Sitti agarsiisa. Macaafni ibruu ati googilii irraa fidda ibruu abbaan fedhe ofii keetii barreessitee laxxafuu dandeessa. dhiifama Yoo guddaa barbaadde koppii nuu fidi. Koppii nuu fidi dhugaa. yeroo takka niwuti godhatu isheen seen. Dhugaa waa tokko si gaafa. Dalbii. Dhiifama dhugaa koo teoloojii baratteeti. Steedii godhaan jira. Ah? Steedii godhaan jira. Okay, maaliin isteedii gochaa jirta? Macaafa amma qabattu immoo macaafa jalqabaatiinidha kana ta'e galte. Hundannoo macaafa baay'eetu jira. Barjinii adda addaa fayyadamna sokke. Jechuun teoloojii yeroo eegalte macaafa qulqulluu isa si harka jiru immoo isa haaraa dhufe kanaanidha. Hunda isaatiin macaafota baay'eedhaan fayyadamaan. Yeroo jettu macaafa qulqulluu tokko qabnamni. Kanarra kan namni bukkeetti barreesse jiraachuu mala naawleejii mataa isaadhaan wal qabsiisee kiristaanummaa wajjin wal qabsiisee seera kiristaanaa minaamin jedhee kanarra kan nuti beeknu macaafa qulqulluu tokkodha. Garuu teoloojii barachaa jirta yoo ta'e maaliin eegalteen jedhe yaada ko noormaali baay'ee yaada poozitiiviidha. Kun gaaffii poozitiiviidha, negatiivii miti. Sitti mee bara ani koilaa kennaa waa tokko sitti meen ture. Ani kanan baradhaa jiru sii galee
na dhaggeeffadhu gaasiin deebisa. Gaarta taanaan virjiniiwwan kitaabaa dhibbaa ol fayyadama. Kiroosee gochaa jechuudha. Dhibbaa oluun an fayyadamu. Hiikaa tokko qofaa kan jedhu hin jiru barumsicha keessa jechuudha. Inni haa fakkeenyaaf amma NIVs ta'e KJVU, NKJVU osoo fayyadame kun rakkoo hin qabaatu. Beekumsa keenya bal'isa. Ati Adventistii moo Peenteedha dhugaa? Ana Baaptistidhaan. Ana Baaptistidhaan. Maal jette? Ana Baaptistidhaani. Malee Peentee miti jechuudha. Pentecostaal miti ani Mennoniteidhaan. Okay, evangelical ani warra wangeelaati. Warra wangeela. Otoo dhaloota dogoggorsuu baattan gaariidha garuu inni barate otoo barsiise teoloojiin inni barate macaafa qulqulluu seeraan barsiise dhaloota kana tokko confuse gochuu baattanii I don't know akka koottanii yaada posiitiivii kanan qaba. Maaliif dhaloonni baay'ee nama burjaaja'uu danda'a. Kitaaba yeen gadda maxxanfameen appilikeeshinii haaraa kireet ta'een waa hedduutu jira miidiyaa kanarra sii galee garuu kan nuti beeknu macaafa qulqulluu isa jalqaba. Protestaantiin taane protestaantiin barsiisni keenya tokko miti taante. Warri kanatti dhugaa bahuu dandeessu garuu alaa ifama ishi Peenteedhaani rakkoon qabu Pentecostaaliidha jennee haa fudhannu Peenteedha ishi haa ta'u yaada sanatti isin galaa denominationii baay'een akka jiru isinuma quba qabsiisuu fedha malee isinii waliin dha'uuf miti. Gabaabumatti yaada tokko dubbadheen jechuudha dhimma hiikaa macaafaa irratti biranan darbaan dhaggeeffadha. Qortuunis kan jette hawwiinis kan jechaa jirtan hundi keessan sirriidha. Macaafni lachuu sirriidha. Garuu yeroo takka the conceptiin waaqeedhu conceptiin waaqa jedhu superiin biingillee ni ta'a. Isa isinitti agarsiisuuf hin tureenam. Hawwiidhaani jechi Elohim jedhu fakkeenyaa fi seera uumamaa 3:21 irra gaafa dhaqxe hawwi. Seera uumamaa 3:21 irra gaafa dhaqxe Elohimii sana Elohim isa jedhu sana macaafni inni itti fayyadamtu maayedha gooftaa jedhee hiika. Hawwiidhaan immoo waaqayyoodha. Okay, wal jala daddabarsee interchangeably fayyadamaa jechuudha. Sometimes. Kana jechuun immoo lakki waaqan jedhamu kan jedhu hin qabu. Seera uumamaa meeqa jette? 3:21 meelaa dhaqime ofii makeelaadha. 3:21 irra fakkeenyaaf amma isa ammaa irratti Elohimiitiinidha waaqayyo kan jedhe mitiire tokko irratti jechuudha. Miti? Elohimiitiin waaqayyo gooftaan jedha. 3:21 irratti waaqayyo gooftaan jedhamti. Garuu Yahweh Elohim jedha. Argite gooftaa isa jedhu kana asitti Elohimiitiin gooftaatti hiike. Macaafni itti fayyadamtu. Elohimii masana garuu macaafni inni na bira jiru maal jedha? Waaqa jedheema waamaa jechuudha. Yahweh sana immoo waaqayyo jedha. Atamala googilii ala amma waan ati beekuu qabdu afaan Ibruu kana jechuudha. Kitaaba isaa copy paste of harkaa qabda. Yan qaba yaa PDF isaa si baasu. PDF dhiisi amma akka barbaadu akka kanatti koppiidha yoo jiraate. Haasawwan Sooftii isaa of harkaa qabaatte. Print kan ta'e. Jechuun akka macaafa amma sirkaa macaafa qulqulluu jedhu kanatti kitaaba qulqulluu jedhu kanatti of harkaa yoo hin qabaatini kana gama googilii irraa fiddu kana bifedhe translate godha jechuun kaa'e waan ta'eef. PDF nan qaba. PDF isaa barbaaddu yoo ta'e. Okay, Mubaarak Haasaa dhiifama garuu ishee dogoggoraan nan hubatina. God